Waraanni guddaan kaaba biyyattiitti waggaa tokkoo fi ji'a torbaa oliif adeemsifamaa ture lubbuu namoota hedduu gaaga'eeti jira. Qabeenya guddaas mancaaseeti jira. Dhumaatii lammiilee nagaa fi kufaatii diinagdee biyyattiitiifis sababa olaanaa ta'eeti jira. Naannoo Tigraay fi Amaaraa keessatti sababa waraana kanaatiin lammiileen miiliyoonaan lakkaa'aman buqqaafamanii jiru. Gariin ammoo gara biyyoota ollaatti godaananii jiru. Qabeenyi biyyattii kaabaatti argamu danuun barbadeeffamuun cinaatti hariiroon dippiloomaasii biyyoota addunyaa fi Itoophiyaa gidduu ture sababa waraanichaatiin laaffateeti jira. Kun hundi ta'es injifataa fi injifatamaan hin argamne. Lolichi itti fufuun waggaa 2 ta'uuf deema. Waraana kaaba Itoophiyaa lubbuu namoota hedduu gaaga'ee fi qabeenya guddaa mancaasee biyyattiitti hunkurfama fide kana jalqabuma osoo waraanatti hin seenin mariin furuun ni danda'ama jedhamuun qeeqa cimaatu mootummaa Itoophiyaa irratti dhiyaataa ture. Warri siyaasa xinxaalu ka'umsi waraana kanaa rakkoo siyaasaati. Kuni ammoo mariin malee waraanaan furmaata hin argatu jechuun jalqabumarraa dubbataa turani. Mootummaan Itoophiyaa TPLF mootummaa Tigraay hogganu waliin tasa hin mari'adhu. Garee akkanaa waliin akkamiin mari'adhu naan jettan jechaa ture. Amma mariitu falaa jechaa jira. Keessumattuu humnoonni mootummaa Itoophiyaa humnoota Tigraayin dhiibamanii naannichaa erga bahanii booddee mootummaan Itoophiyaa dhimma Tigraay waliin wal qabatee waraanni akka isa hin baafne waan hubate fakkaata. Mootummaan Itoophiyaa lola Tigraay waliin waggaa tokko oliif gaggeessaa ture mariin furachuuf murtee dabarsuu beeksiseeti jira. Guyyaa kaleessa ministeerri haqaa Dr. Gideon Ximaatiyos koree giddugaleessaa paartii Bilxiginnaa bakka bu'uun ibsa miidiyaaleef kennaniin Tigraay waliin wal dhibdee isaanii karaa nagaan furuuf mariin jalqabuu fi dhimmicha araaraan xumuruuf murtaa'uu himaniiti jiru. Mootummaan Tigraay gama isaatiin ibsa guyyootaan dura baaseen jaarsummaa Keeniyaatti adeemsifamu karaa bakka bu'oota isaatiin hirmaachuuf qophaa'uu ibseeti jira. Pireezidaantiin Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el xalayaa torbaaniin dura barreessaniin yaalii mootummaan Keeniyaa wal dhibdee Tigraay fi Bilxiginnaa furuuf godhaa jiru dinqisiifatanii marii adeemsisuuf bakka bu'oota isaanii Keeniyaatti ergaa jiraachuu himanii turani. Mootummaan federaalaa Itoophiyaa ibsa guyyaa kaleessaa baaseen mariin kan adeemsifamu TPLF waliin ta'uu himus waboo waliin akkamiin akka itti fufu addatti waan ibse hin qabu. Ajajaan waliigalaa waraana bilisummaa Oromoo Marroo Dirribaa gama isaatiin turtii BBC Afaan Oromoo waliin taasiseen hanga ammaatti dhimma marii ilaalchisee wanti quba qaban akka hin jirre himeeti jira. Haa ta'u malee bakka qaamni sadaffaa fi idil addunyaa jirutti mari'achuuf qophaa'oo ta'uu himeeti jira. Marroon mootummaan Itoophiyaa rakkoo Tigraay waliin qabu mariin hiikuuf murteessee Oromiyaa immoo dirree waraanaa gochaa jira. Guyyaadhuma kaleessa yeroo mootummaan federaalaa lola kaabaa mariin furachuuf murteerra ga'u ibsaa turetti mootummaan naannoo Oromiyaa ammoo daboo kadhachuun waraana bilisummaa Oromootti lola banuuf qophaa'aa jiraachuu ibsa miidiyaaf kenneen himeeti jira. Pireezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa fi pireezidaantiin naannoo Amaaraa Dr. Yiliqaal Kaffaala miidiyaaf ibsa kennaniin waltaanii waraana bilisummaa Oromootti duullaa jaani. Mootummaan waraana bilisummaa Oromoo baatii tokkotti balleessina je'ee waraana Oromiyaa irratti erga labse baatii 4f adeema. Mootummaan waggoota 3 dabraniifis waboo balleessuuf irra deddeebiin dhaaddataa ture. Waraanni bilisummaa Oromoo sadarkaa mootummaaf yaaddoo hin taane irra gahee mootummaan Joos ammaas dhimmi irratti mootummaan mari'atu kan jigii itti waammataa jiru waraanuma bilisummaa Oromooti. Odeessaaleen kutaalee Oromiyaa garagaraa irraa Oromiyaa miidiyaa neetwork dhaqqabaa jiranis waboon daran jabaataa dhufuudha mul'isa. Ajajaan waliigalaa waraana bilisummaa Oromoo Marroo Dirribaa gama isaatiin guyyootaan dura turtii BBC Afaan Oromoo waliin taasiseen waboon humna gahaa faayidaa Oromoo mirkaneessuu akka qabu hime. Baadiyyaa qofa osoo hin taane magaalota eegumsi cimaan taasifamuufillee waboon seenaa akka jiru Marroon hime.
Adeemsi mootummaan itti jiru rakkoo biyyattii kan furuu miti jedhamuun qeeqamaati jira. Lola kaaba biyyattii mariin furuuf murteessanii Oromiyaatti lola labsuun biyyattii gaaga'ama keessa akka turtu taasisaa jedhamaati jira. Hoogganaan itti aanaa fi itti gaafatamaan hariiroo alaa KFO Jawaar Mohammad marii tibbaa kana diyaaspooraa waliin taasifame irratti mariin waraana bilisummaa Oromoo dhiisanii Tigraay qofaa waliin godhamu biyyattiitti nagaa fiduu hin danda'u jeeti jira. Rakkoo kaaba biyyattii mariin furachuuf murteessaa osoo jiranii kan Oromiyaa qawween hiikuuf yaaluun rakkoo guddaa akka fiduu danda'u Jawaar dubbate. Waraanni hiikachuu qaban jedhu ani humna Tigraay jiru Oromiyaa jiru Beenishaangul Gumuz jiru humna Finfinnee jiru wajjin humna Finfinnee jiru wajjin dirdirii keessaa seenudha. Dhagaa Isa harka Isa humna hiikan yoo jeen hiikatu jiru maaliif dhaloota mataa fiitiin malee namaan hin masakamne gaarree jirra. Ijoolleen bosona jirtu kan nuti teenya ijoolleen buqqan. Inumaa immoo mootummoonni naannolee Oromiyaa fi Amaaraa walta'iinsaan Oromiyaa keessatti lola adeemsisuuf yaaluun rakkinicha akkaan walxaxaa akka taasisu hayyoonni garaagaraa yaada marsaalee hawaasaa irratti kennaniin hubachiisaatii jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa godina Gujii Lixaa keessa socho'uun cawaraawwan madda albuudaa fi gooroo dugdaa qindoominaan waraana mootummaa waliin wal waraanuu beeksise. Dubbi himaa waraana bilisummaa Oromoo Odaa Tarbiim aanaa Malkaa Soddaa ganda Dawwaa Diimtuu iddoo addaa Mazooraa Sokkee jedhamutti lola turee wabotu irraa aanee jedhe. Lolli kun dheengadda waxabajjii 26 bara 2022 kan adeemsifame yommuu ta'u bulchaa ganda Qoree Diimtuu dabalatee loltoonni mootummaa 11 ajjeefamuu fi 8 madaa'uu himaniitii jiru. Waraanni mootummaa sakatta'iinsa aanaa Malkaa Sodaa ganda Daayitiifim giddu galeessaatti taasiseen suuqii namoota 6 fi motor saayikilii 10 gubuu Odaa Tarbii ibsaniitii jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo Cibraan Soddon Booroo immoo godina Gujii Bahaa aanaa Gumii Eldelloo ganda Bulbulii fi Malkaa Gubaa jidduu bakka addaa gaara Colol jedhamutti lola adeemsisee loltoota mootummaa 27 ajjeesuun 34 madeessuu himaniitii jiru. Lola bakka addaa Amboo Kuroo jedhamutti adeemsifameenis loltoonni mootummaa ajjeefamuu fi hedduun madaa'uu ibsameetii jira. Lola kanaan meeshaalee waraanaa gosa garaagaraa qawwee turkee 2 AKM 4 rasaasaa fi bombiiwwan garaagaraa waraana bilisummaa Oromootiin booji'amuun Odaa Tarbii ibsaniitii jiru. Giddu galeessa Oromiyaa godina Shawaa Bahaa aanaa Booraa ganda Biitee Dhaabaa jedhamutti ammoo lola adeemsifamee waraanni bilisummaa Oromoo irra aanuu kan ibsame yommuu ta'u lola bakkoota garaagaraatti adeemsifame kanaan meeshaalee waraanaa gosa garaagaraa booji'uun dubbi himaan idil addunyaa waraana bilisummaa Oromoo Odaa Tarbii ibsaniitii jiru. Zoonii giddu galaatti Cibraan dhaloota Taaddasaa Birruu immoo godina Shawaa Kaabaa aanaa Darraatti humna qindaa'aa naannoo Amaaraa Oromiyaa fi kan federaalaa waliin waraana geggeessee injifachuu hoogganoota waraana naannichaatti beeksise. Lola ganda Raachoo jedhamutti adeemsifamee loltoonni mootummaa hedduun ajjeefamuu fi madaa'uu eeranii lola kana irratti qawwee AKM 50 snaayiparii tokkoo fi hidhannoowwan garaagaraa waraana bilisummaa Oromootiin booji'amuun hooggantoonni waraana naannichaa ibsaniitii jiru. Waraana bakkeewwan garaagaraatti adeemsifame kana ilaalchisee gama mootummaatiin hanga ammaatti wanti jedhame hin jiru. Waxabajjiin 29 barre 2020 guyyaa artistii Haacaaluu Hundeessaa magaalaa Finfinnee bakka koondoominiyemii Galaan jedhamutti rasaasaan dhahamee itti ajjeefamedha. Ajjeefamuu isaatiin mootummaan Itoophiyaa adda dureen kan komatamu yommuu ta'u dubartiin Laamroot Kamaal jedhamtu ammoo qaama ajjechaa kana raawwatte keessaa takka jedhamuun uummata Oromoo fi maatii weellisaa qaalii kanaan komatamte. Laamroot Kamaal hojjettuu dameetikaa biyyattii VIP diviizhin jedhamuun akka taate ragaaleen ni mul'isu. Haacaaluu Hundeessaa artistii Oromoof qaaliin walleen qabsaa'edha. Saamichaa fi cunqursaa uummata Oromoo irra gahaa ture maqsuuf wallee falaasama kan taasifate Haacaaluun wallee isaa keessatti seenaa fi aadaam gootummaaf abbaa biyyummaa Oromoo faarsuun gurra jabaa horateetii jira. Ajjeefamuu isaa hordofee lubbuun namoota hedduun kutaalee Oromiyaa garaagaraatti humnoota mootummaatiin kan gaaga'amte yommuu ta'u hooggantoota siyaasaa dabalatee namoonni hedduun hidhamaniitii jiru. Ajjechaan weellisaa kana irratti raawwatame qaama walabaatiin akka qoratamuuf waamichi dhaabbilee mirga ilmaan namaatiif falman dabalatee qaamota garaagaraatiin taasifamaa turus mootummaan bilisiginnaa qorannaa walabaa taasise hin qabu. Maatiin artistii Haacaaluu Hundeessaa haqni ilma isaanii adeemsa mootummaan deemuun akka hin baane dubbataa turaniitii jiru.
Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii ajjeefamuu Haacaaluu Hundeessaa waggaa tokkoffatim waxabajjii 29 guyyaa Haacaaluu Hundeessaa jechuun moggaasuu hordofem. Guyyaan kun sadarkaa Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiitiin qophiilee duudhaa Haacaaluu Hundeessaa irratti xiyyeeffataniin dabaalamem yaadatamaa oolam. Bara kanas Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii yaadannoo ajjeefamuu artistii Haacaaluu Hundeessaa waggaa lammaffaa ilaalchisuun roobii boruu waxabajjii 29 bara 2022 ganama irraa jalqabem qophiilee duudhaa fi kaayoo artistii Haacaaluu Hundeessaa irratti xiyyeeffataniin dabaalamuun yaadataa oolam. OMN guyyaa kana sagantaalee qabu cufaan waa'ee Haacaaluu qofa irratti xiyyeeffachuun uummata Oromoo biraan gaham. Guyyaa kana irratti dookumentariiwwan qophiileen garagaraaf yaadni uummataa kan dhiyaatan yommuu ta'u badhaasni fakkaataa Haacaaluu Hundeessaa jedhu qophaa'uun injifattootaaf ni kennamam. Faawundeeshiniin Haacaaluu Hundeessaa guyyaa kana awwaardii Haacaaluu Hundeessaa qopheessuun duudhaa fi kaayoo isaa itti fufsiisuuf gosoota aartii 10 weellistoota dorgomsiisee badhaasam. Uummanni Oromoo biyya keessaa fi biyya alaa akkasumas jaallattoonni isaa guyyaa yaadannoo waggaa lammaffaa ajjeefamuu artistii Haacaaluu Hundeessaa kana yaadachuuf qophii irratti argamu.